Shamaan kafuunii kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Abjaan jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kootisa nagaa keenya baay'isee Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Warreen chaanala Obsee Ambootii faaraa taatan laayik sabiskiraayib gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha achuma sheerii godhaan isiniin jedha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Obsee Amboo baga nagaadhaanii gara mana Obsee Amboo dhuftanii manni Obsee Amboo yeroo yeroodhaanis wantoota haaraa tokko isinii qabatee dhufuudhaafis qophiitti jira. Akkasumaan immoo waan jalqabas nafaana turtanii jajjabeessaa turtanii waaqayyo isin haa eebbisu. Ammallee warreen mana kiyyaaf haaraa taatan laayik sabiskiraayib sheer gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Kanuma irratti naansee Obseen har'a maaloo qabattee dhufte jettanii yaaduu dandeessu. Obseen har'a wanta tokko isinii qabattee dhufte ofiisiitii beektee osoo hin ta'in ogummaa waan namarraa fudhatte yoo beekumsa namarraa fudhatte akkasiin fayyadu isinii qooduu dhufte jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii Obseen nama akka kootti ani ofii kootii tola ofii kootiin ofiin jechuu baay'ee natti tola. Obseen nama gorsa namaa dhaggeeffachuudha baay'ee jaaladha. Kan naa gadi ta'e kan naa olii gorsa namaa dhaggeeffachuun nama miidha malee nama hin balleessu jechuudha. Xiqqaa ta'uu guddaa ta'uu obboloonni koo miidiyaa kanarrattis ta'e miidiyaa biraarrattis yaada namni tokko isiniif qoodu itti qalbeeffattanii yoo caqastan isin fayyada malee isin hin miidhu. Maaliif hojjettanii ani gorsa namaa dhaggeeffadhee amman itti fayyadame waan hin beekuuf jechuudha. Gorsi namaa nama fayyada malee nama hin miidhu jechuudha. Maaliif hojjettanii ani ofii kootii wanta tokko namarraa baradhee namni sun akka narraa dabarsee baratuuf kallattiin argadheen nama barsiisuudhaaf na jaala. Garuu nama hundatu nama hubataa miti. Giddeetaa namni kumni meeqa yoo si hordofe namni kumni lama yoo si hordofe namni kumni lamanuu yaada kee hordofee fudhachuu qabaata miti. Garuu nama kuma lama keessaa namni lama yaada kee tokko yaada gaarii yoo qooddee fi si qalbeeffate namni sun immoo dabarsee nama biraa lamaa hoo qoode nama afur ta'e jechuudha. Yaadni kee lafatti yoo inni dubbattee hin hafne. Kanaaf obboloota wanti isin jechuu barbaadu namni yeroo isin itti haasa'u nan beekan jedhiina. Ani beekuu maal hojjennetti nan jedhiina. Ituu beektanuu beekumsa dabalachuun baay'ee nama barbaachisa. Kanaaf jecha beekumsa qabdan irratti beekumsa dabalachuu tattaaffii godha malee nan beekuu gorsi nama na fayyadu jettanii ituu namni isin gorsaa jiru yoo naasaa harkaa jijjiiru yoo nama sana gattanii bahu wantoota akkasiirraa otoo of eeggannee baay'ee natti tola. Maaliif nu miidha malee nu fayyadu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboloonni koo immoo hundumti keessanuu ofii keessanii of ta'ee of danda'ee deema utuma jettanuu gorsi beekaa gorsi wallaalaa bakkeetti isin fayyadu qaba. Utuun beektuu wallaaltee miti gorsa nama tokko dhaggeeffachuun dirqama keeti. Maaliif guyyaa gaafa tokko isaatti beektu sana namni biraa beekuu dhiisuu mala. Namni sun dhufee si gorse sun immoo ati beekuu dhiisuu malta. Yoo ofii keetii illee fudhattee itti fayyadamuu baatte nama tokko sana fakkeenya kaaste biroon koo akkas jedhee ani garuu itti hin fayyadamne yoo si fayyade yaada kanatti fayyadam jettee nama gorsuun nutti haa baratu. Maaliif hojjettanii jechuun ogeessa nama gorsuu yoo inni beekumsa qabaadde miti. Garuu nama tuffiin nama cabsuun ofiifan beekaa gorsa namaa dhaggeeffachuu jechuun duubatti nu hambisa malee wanta gara fuulduraatti hin butuun jiru. Kanaaf obboloota koo wanti isin jechuu barbaada sun gabaabaatti meebii sagaleen koo yoo isinitti dhagahame safara kana jiru waan ta'eef. Kanaaf wanti isin jechuu barbaadu nama haa caqasu beekaa naa dubbatu wallaalaa naa dubbatu nama haa caqasu isin jedha. Yoo nama sana dhaggeeffanne immoo jecha nama sanaa keessaa anuu bakkee kamiin jira. Namni na gorse kun yoo namni karaatti na deebisuu kun dhufe kun dhugaa na sirreesse moo na sirreessine jettanii itti yaaduunis itti xiinxaluun isin barbaachisa jechuudha. Giddeetaa yaada nama sanaa duukaa bu'aa jechuu otoo hin ta'in yaada namni sun isin gorse keessaa itti fayyadamuu qabdu. Waan itti fayyadu dubbata wanti namni sun. Ani amman fakkeenyaaf ofii kootii beekee waan hin beeku hiriyaan koo beekuu dhiisuu mala. Hiriyaan koo shamarras ta'ee dhiiras ta'ee beekuu dhiisuu mala. Kanaaf ani immoo waan natti fakkaate tokko waan isaan caala beeku tokko ijoolleen kun hin beekan yoo ta'e gorsuun dirqama kooti. Ofii kootii nan beekattanii beekumsa qabdan baattanii taa'ina. Baatii hiriyoota keessan lammii keessaniif qooda
yeroo lammii keessaniif booda namni nan dhaggeeffatanii yaada sammuu keessanii yaada qabdan of keessatti hin quucarsin yookiin baasaatii dubbadhaa namni itti fayyadamu itti haa fayyadamu namni itti fayyadamu maatii jechuudha. Kanaaf nama tokko otoo isinitti haasa'aa jiru biraa hin ta'ina maaliif yoo jettanii namni sun yaada isin fayyadu kan isin kaasee isin faana haasa'u malee yaada isin miidhu miti waan ta'eef yaadni nama sanaallee yoo isiniif fudhatamuu dide yaadni nama sanaallee yoo isiniif fayyadu ta'e marsii jala hin deebisina. Dhaggeeffadhaa callisaa amma namni sun dubbisaa haasa'ee xumurutti jechuudha sirrii miti kun maaliif yoo jettanii namni suni maybe kan haasa'u ofiisaati haasa'uudha ol fudhate sana yeroo namni tokko isa gatee wanni haasaa biraa qabatu wanni biraa deemu yaadni namni sun bal'isee siif qooduu dhufe suni hiliinaa isaa keessatti wanti ta'a jechuudha. Maaliif waan dogoggoraan dubbachaa ture jedhee akka ofitti ceephaa osoo godhaa jechuudha. Kan immoo gochuu hin qabnu maaliif yoo jettani dhaloonni bara kanaa gorsa namaa yoo ta'e namni tokko na gorsaa jettee yoo ceephuu wayii gorsa ni si gorsu irratti argite amma namni sun dubbii isaa xumuree jedhutti nama san dubbii isaa addaan kutachiisuuf hin taane maaliif sirrimte kun namni sun yaada sana keessatti xiinxalee si gorsuuf dhufe. Kanaaf ati immoo nan beeka jettee yaada nama sanaa irratti ceephoo tokko argite jarjartee dubbii afaanii fudhatee si kuffisa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namni sun haasa'ee yeroo xumure gorsa nama sanaa kan dhaggeeffatte keessatti mudannoo tokko yoo inni immoo wanti kun gaaffii kan sitti ta'e yoo jiraate immoo nama sana irra deebiitii gorsatiin gorsaa turte keessatti wanta nuti dubbachaa turte keessatti wanta akkasii koo akkasiidha jedhiitii sirreessi nama sana. Maaliif yoo jettutti addaan kutti namni sirreeffatee dhiisuu danda'a. Nama sanarraa barumsa argatu sun hafee jechuudha. Kanaaf obboloota koo wanti sun gabaabatti isin jechuu barbaadu gorsi namaa nama fayyada malee nama miidhu. Gorsa wallaalaa gorsa beekaa fudhachuun bartee keenyaatu. Maaliif jettee ibseen yoo jettani waan nu baddeen qaba jechuudha. Namoonni tokko miidiyaa kanarratti ta'e hedduun barbaadetu haa ta'u namalee namni beeku namalee namni waa'ee miidiyaan beeku namalee namni hundumayyuu beeku jedhanii warri nuuf gurguddisan jiru. Haa ta'u isa jirta. Beekaa waaqayyo qofaadha. Namni beekaa hin jiru. Beekaa yoo taatee beekumsa qabdu yoo namaaf dabartitee qoodde malee beekaa miti. Beekumsa qabaattee yoo fikee qofaaf baattee teesse ati doofaadha malee beekaa miti jechuudha. Amalli kun immoo nurratti hojjechuu qabu. Waan beekturraa barsiisuu ta'ii, waa'ee miidiyaa barsiisuu ta'ii, waa'ee gorsaa barsiisuu ta'ii, waa'ee jireenyaa barsiisuu ta'ii. Jireenya loon isin jedhu jireenyi bakka baay'eetti qoodama. Waa'ee gaa'ilaa. Waan hundumtuu waa'ee amantii waan barbaadaman ta'etti barsiisi. Waan qabdu ogummaa qabdu miidiyaatti fayyadamiti saba keetiif tola ooli. Gorsa qabdu ta'e gorsaan. Beekumsa qabdu ta'e beekumsa keetiin. Beekumsa yeroo isin jedhu beekumsi waa'ee siyaasaa jira. Waa'ee aadaa jira. Waan hedduutu jira jechuudha. Kanaaf asumaan dhiifama gidduutti dhaabaa jira. Safara kan jiru maatiin jechuudha. Nan beeketteessi baay'ee waasofte maal akkaasoftu maal iddoo akkamitti nama akkamitti akkaasaa jirtu adda baafachuu qabdu. Amma ani ofii kootii nama tokko faana nanaasaa beektuuf fakkeessee ogeettii waan hundi nama beektuuf fakkeessee nanaasaa. Ituma haasawuu guyyaa gaafa tokko wanta nama sana hin madaalle. Mana nama. Gufta kana boodera nabasa jide samana dera nababa ishab sirachunko buana baba ishab sirachunko
እና waan beektan hundumayyuu nan beekaadha. Haasoftanii guyyaa gaafa tokko utuma haasoftanuu namni sun mudoonnoo keessatti namu haasaa keessatti dogoggoraa akka jirtu sitti namu callisee ishee kaafuu adubbii ituma jechuu ati keessa baata jechuudha. Maaliif ati beektuudha hin gorsita namni sun callisee si dhaggeeffata. Geeruu wanti isin jechuu qabu as keessatti jechuudha. Obsee maalii waliin mattanaan jedhan ayyaanni kun haatamee jira. Yoo namni tokko yeroo isin haasoftan mudannoo keessan isinitti mubaate namni sun isin nama qulqulluu miti kan jala muraa beekama. Namni mudannoo keessan isinitti himu haasaa keessan keessatti waan tokko argee mudannoo keessan isinitti himu naam
kamu kabisan karkaran danisa sayonerates ukinin rukutun isa kejana ontunan butatun kofta kanati damne malumatu bukisa akamu kabisani karkaran danisa sayonerates ukinin rukutun